WhatsAppiin waan yeroo dheeraaf barbaadamaa ture seetingiilee sadii kan ajaa'ibaa isiniif gadhiiftee jirti itti fayyadama. Tokkoffaa irratti namoota garmalee isinitti dawwalee isin cinqe yeroo inni hamma barbaadamu ol isinitti dawwale ufii isaatiin osoo isin bilookiin goone ufuma isaatiin qilleessa irratti ugguraa jechuudha yeroo muraasaaf. Lammaffaa irratti namoonni yeroo isiniif dawwalan iddoo isin jirtan IP fayyadamanii akka beekuu hin dandeenye akkaataa isinitti godhatuu dandeessanii fi akka namnillee isin beeku akkaataa isinitti godhatuu dandeessan kanallee isiniif gadhiisee jira. Sadaffaa irratti qaama sadaffaa wantoonni isin nama waliin haasoftan qaama sadaffaan akka hin dhagamneef yookaan qaama sadaffaaf akka dabarftee WhatsAppiin kennuu hin dandeenye akkaataa itti godhatuu dandeessan waa sadeen baay'ee murteessaa kan ta'e gadi dhiisee jira itti fayyadama. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha maatii keenyatti dabalama. Aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duuban gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 5 62 61 duwwaa 7 32 haloo jechuun ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp duwwaa 58 38 74 2 93 WhatsApp irratti haloo jechuun ni dandeessu. Amaanaa online. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo haaluma isin iskiriin irratti argitan kanaan jechuudha seetingiilee sadii baay'ee murteessaa kan ta'e gadi dhiise jechuudha. WhatsAppiin baay'ee isin fayyada jechuudha. Amma boodan WhatsAppiin namni yeroo adda addaatti jechuudha namoonni meeshaalee adda addaallee fayyadamee jechuudha gara WhatsAppiitiin jechuudha kan iddoo namni jiru beekamuu danda'u jechuudha. Aappileen adda addaallee kan iddoo ati jirtu himtu ni jira. Haa ta'u irra guddaan gara mootummaatiin haa ta'u akkasumallee qaama adda addaatiin haa ta'u dhimma wayileetiif barbaadamtoo ta'e gara WhatsAppiitiin jechuudha yeroo hedduu kan namni barbaadamuu danda'u kan namni iddoon inni jirullee argamuu danda'u jechuudha. So kanaafuu akkamitti akka ofirraa itti cuftanii fi akkamitti akka itti banattanillee hundaayyuu isiniin argisiisa nafaana bu'a. Kana sirreeffattuuf eessadhattanii WhatsAppii keessan keessa dhattu jechuudha. Jalqaba irratti WhatsAppiin isa kana irratti cuqaasnee keessa seenna. Haala kana WhatsAppiin eega isinii bane jechuudha. Daawwattoota kiyya maal gootu gubbaa kanarratti tuqaa sadeen ni argattu. Tuqaa sadeen kanarratti kiliik gootu sana booda seetingii jettu asitti argattu. Kiliik irratti godhuun sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Profaayila keessan kana jala eega seentanii jechuudha. Asirratti privacy jettu tana ni argattu jechuudha. Daawwattoota kiyya osoo garaan isiniin dabarsineen duratti seetingii sadeen irra isiniif qabadee dhufe kana malee seetingii biraa haaraan gadhiifamee illee ni jira jechuudha. Isa sanillee yoo yeroo nageesse viidiyoo gara booda irratti isinitti himaa jechuudha. Yeroo naanqatte yeroon kiyya naanqatte immoo viidiyoo paartituu godheetiin isiniif fidaa jechuudha. Daawwattoota kiyya tole kanarraaf qabadee dhufe jechuudha. Privacy ka jedhu kanarra kiliik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Suuta jettanii ol harkistanii dhuma irratti gadi buutan. Isa kana immoo kan dhuma irraa kanaa miti jechuudha. Kana dhiyootan isin barsiisee ture viidiyoo darbe keessatti namoonni viidiyoo kana argitanii ilaalan immoo baay'ee faayidaa guddaa qaba waan ta'eef liinkii viidiyoo kana jalaan isiniif kaa'as jala argatuu ni dandeessanii jechuudha. Private check up ka jedhu kana maal akka ta'e achirraa argattu jechuudha. Kanarra isiniif barsiisuuf dhufe immoo isa kana jechuudha. Kun dhumarratti yeroo qabbuuta lammafarratti ol deebitanii advanced ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Daawwattoota kiyya protect app address in call display like preview nuun jedha jechuudha. Isa kana jechuudha. Daawwattoota kiyya namoonni fakkeenyaaf balaa adda addaatiin jechuudha yeroo isin saaxiluuf namoonni gara WhatsAppiitiin isinitti dawwale IP isin hordofuu barbaade teessoo keessan bakka isin jirtan isin beekuu barbaade seetingii kana yoo bantan WhatsAppiin keessanillee isinitti ma ergaa isiniif ergaa jechuudha. Jalqaba irratti osoo namni akkasitti isin hordofuuf hin kaane jalqaba irratti furraa sirreessuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yeroo inni isin dhufe kiliik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Daawwattoota kiyya seetingii baay'ee murteessaadha. Seetingii kana sadeentu isinii dhufa. Asirratti jechuudha inni tokkoffaa kun fakkeenyaaf bilbila yeroo namni isinitti dawwalu namoonni tokko usaniituma jechuudha walirra bilbila deddeebisanii nama jeeqanii jechuudha. Namoota akkasiisa WhatsAppii maal godha ufuma isaatiin uggura jechuudha. Ugguree bilookiin godhuga akkuma namni sun sirratti hin dawwalle ufuma isaatiin WhatsAppiin qilleensarratti ugguree hambisaa jechuudha. Kanaafuu yeroodhaaf malee gadhiisan gaabooda jechuudha. Akka waan adabbiiti yeroo namni walirra dawwalee isin jeeqee jechuudha. Seera WhatsAppiiti ala yeroo bahee jechuudha. Kanaafuu maal gootanii saanduqa kana ni bantan keessan akkanatti isinii dhufa.
isin maal gootanii haala kanaan bantuu jechuudha. Yoo namoonni garmalee isinitti dawalee isin cinqesuun WhatsApp dhufuma isaatiin osoo isin biloo kun goone akka isinirraa ugguru barbaadan haala kanaan ibsitanii dhiiftuu jechuudha. Akka namoonni immoo hin ugguramne yoo barbaadani haaluma kanaan cuftanii dhiiftanii jechuudha. Yeroo haala kanaan cuftanii WhatsAppiin bakka yeroo namni yeroo dhibballee yoo isinitti dawalee rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Yeroo 2 3 4 walirra deddeebisee namni yoo isinitti dawale immoo bantanii haala kanaan dhiiftan ofii isaatiin ugguraa jechuudha WhatsAppiin jechuudha daawwattoota kiyya. Tolee isa lammaffaa kanarratti gad darbinaa jechuudha. Tokkoffaa goolamnee jirraa jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti gad darbinaa jechuudha. Asirratti maal nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya protect IP address in calls nuun jedha jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni hin beekamne tokko jechuudha teessoo kan kee beekuuf balaa adda addaatiif saaxiluuf yeroo fakkeenya sagalee waamichaa isa waliin haasottan namni susi dawalee waliin haasottan jechuudha. Iddoo san iddoo ati jirtu adireesii kan kee beekuuf nama san ni gargaaraa jechuudha. Namoota si barbaadaa jiran san sirriitti gargaara jechuudha. Yoo isa kana bantee dhiifte baay'ee murteessaadha jechuudha. Important setting kan ta'e jechuudha inni kun sirriitti itti xiyyeeffatuu qabdan. Kanaafuu keessaafu kan olii kana yoo bantanii banullee baatan cuftanillee rakkina hin qabu. Inni kun baay'ee murteessaadha. Lamaan kun jechuudha. Lamaan jala kanatti argitan kun baay'ee murteessaadha jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha isa kana sirriitti ifirraa eeddanii cufuu qabdanii jechuudha daawwattoota kiyya. Sitingiilee kana lamaan jechuudha daawwattoota kiyya yoo bantanii dhiiftan jechuudha balaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu eksiidha jechuudha. Haala kanaan bantanii dhiisuu hin qabdanii jechuudha. Maaliif inni lammaffaa kun yeroo namni isin hordofuuf yookaan bakka isin jirtan baruu barbaadu san jechuudha itti himaa jechuudha. IP yeroo namni isin hordofu itti himaa jechuudha. Kanaafuu maal gootanii ni cuftan haala kana yeroo ofirraa cuftan akkanatti jechuudha baay'ee gaariidha jechuudha. Dabalataan jechuudha ammallee daawwattoota kiyya isa sadaffaa kanarratti yeroo gadi darbitan jechuudha display link previews ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf wantoota isin nama waliin haasottan yookaan waan WhatsApp irratti walumaa galatti WhatsApp irratti isin geggeessitan qaama sadaffaaf akka hin darbine jechuudha. Achuma keessatti hin citii ta'ee akka hafuuf ajjalatti bal'inaan dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo kiyya fayyadamuu fi yeroo kiyyatti fayyadamuu fi afaan Oromootiin irraa gaggabaabsee haga qulfii isinitti himaa jira jechuudha daawwattoota kee yeroo nurratti dheerata waan ta'eef. Inni sadaffaa kun jechuudha akkuma isiniin jedhaa ture wanti isin nama waliin hiriyaa keessa waliin WhatsApp irratti dubbattan jechuudha waan hin citii ta'e achumatti hin citii ta'e hambisa malee qaama sadaffaaf dabarsee akka hin kennine isinii godhaa jechuudha WhatsAppiin keessanii jechuudha settingiin kuni jechuudha. Kanaafuu maal gootanii isa kanallee haala kanaan ni cuftuu jechuudha. Isa lamaan kana isa jalatti anamma qalama diimaa raayitii irratti isiniif godhe kana jechuudha asuma irratti haala kanaan cuftanii dhiiftanii jechuudha. Yoo bantanii dhiiftanii immoo daawwattoota kiyya inni kun lamaan fakkeenyaaf inni kun lamaan haala kanaan yoo isin kan bantanii dhiiftan ta'e kuni baay'ee balaa guddaadha jechuudha eksiidha jechuudha inni lamaanuu. Kanaafuu jechuudha cufuu qabdanii jechuudha haala kanaan ifirraa cufuu qabdanii jechuudha. Sirriitti isiniif galee jira isiniif ifaa miti daawwattoota kiyya yoo ifa isiniif ta'uu baate komentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessu. Inni tokkoffaa bilbila garmalee namoonni adda addaa isinitti dawwalee isin cinqe seeraan fakkeenyaaf hanga isin barbaadan yookaan hanga isin jeequu ga'u takkatti namni yoo isinitti dawwalee isin cinqe WhatsAppiin ofii isaatiin uggura kun baay'ee murteessaadha bantanii dhiiftan jechuudha isa tokkoffaa kanaa jechuudha ofuma isaatiin qilleensa irratti uggura namni sun akka isinitti buusee isiniin jeenneef jechuudha. Inni lammaffaa kun immoo namoonni yeroo isiniif dawwalan jechuudha teessoo adireesii keessan akka isin hin beekneef yookaan akka isin beeku yoo barbaadan immoo bantanii dhiiftanii akka isin hin beekne yoo barbaadan immoo haala kanaan cuftu kun immoo baay'ee murteessaadha keessafuu ijoolleen biyyan baa jirtan baay'ee murteessaadha yoo ofirraa cuftan irra gaariidha jechuudha. Inni cufamee dhufa meebii barnoota adda addaa namni yeroo barsiisu kan fakkeenyaaf garmalee barsiisu jiru jechuudha. Kanaafuu yoo haala kanaan isin bantanii kan dhiiftan ta'e dogongora haala kanaan cufadhaa jechuudha baay'ee isin fayyada faayidaa guddaa qaba miidhaa guddaallee qaba jechuudha ofirraa cufa haala kanaan. Inni sadaffaa kunillee wanni isin WhatsApp irratti nama waliin haasoftan hin citii ta'e akkuma achi keessatti hafu qaama biraa sadaffaaf akka darbee hin kennamne yoo barbaadanillee isa kanallee haala kanaan cuftanii ni dhiiftu jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan itti fayyadamtan gaa settingiin sadeen kun baay'ee
baay'ee murteessaadha jechuudha daawwattoota kiyyaa hedduu WhatsAppiin amma bara 2025 kana farratti waa hedduutu gadi dhiifamuu deema reefu tana dhumarratti isinitti hima jedhe daawwattoota kiyya isa kana jechuudha allow camera effects ka jedhu kana ni argattu jechuudha fakkeenyaaf asirratti use effects in the camera and the video call is nuun jedha jechuudha fakkeenyaaf yeroo kaameeraa namaan haasotan viidiyoon jechuudha viidiyoo koolii jechuudha WhatsAppiin yeroo namaan haasotan effektii yookaan suuraa keessan malee jechuudha fiiltara amma TikTok irratti fiiltara jedhama gaa'e effektii fuula keessan jechuudha sirriitti kan isiniif tolchuu fi akkasumallee bakka kalaroota adda addaa jechuudha harka keessan malee fuula keessan malee kan biraa fidee akka misinjeraa san jechuudha walumaa galatti waan tokko isinirra kaa'u fi sansaniif jechuudha yeroo viidiyoon namaan haasotan fuula keessan jijjiirratanii akka haasotaniif kan isin gargaaru jechuudha kun yoo kan akkasiisan banatu akkasitti namaan haasa'uu barbaadan as sanduuqa kana haala kanaan ni bantu jechuudha yeroo isin sanduuqa kanarra bantan haala kanaan isinii dhufa waan dalagu hundumaayyuu innu as keessatti isinitti argisiisaa jira dubbistanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu koontiiniu jettaniini kunoo haala kanaan isiniif banamaa jechuudha bal'inaan dubbisuu yoo barbaadanillee larni mooriddoo jedhu tana cuqaasanii gara fuulduraa deemtanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha baay'ee murteessaallee miti kuni yoo isi fedha keessanii kuni filannoon keessanii yoo barbaadan ni banatu yoo barbaaduu baattan ni dhiiftanii jechuudha faayidaas miidhaas waan qabu natti hin fakkaatu jechuudha garuu ciikota keessaniin hin sobinaa malee hiriyyaa keessaniin hin sobinaa malee gaa WhatsAppiin fakkeenyaaf akkuma misinjara sanitti fiiltara fayyadamuu fi jechuudha walumaa galatti harka kan keentahin fuula kan keentahin ilkaan kan keentahin waan akkasiiti jechuudha yoo barbaadan ofirraa cuftuu haala kanaan isin dhufa tarnee of jedha ofirraa cufuu dandeessu jechuudha namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina akkasumallee viidiyoo like godhuu hin dagatina guyyaa guyyaan barnoonni hangaddiisu akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina jechuudha mallattoo yaadachiisati akkasumallee bakka isiniif hin galin yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa viidiyoo share waliif godhuu hin dagatina barnoonni irraa asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanu namoonni deebinutti nagaa ta'a.